godhani jechuudha namni kun hoo dhukkuba deebinee immoo tigistiin yaa tigist ganniin maal taatee dhukkubsattennaan lakki ganni akka seexanaa godha oo wallaalchisiisa inni yisiisa jette tigeenisi jechuudha jedhee gaafannaani lakki ganniin homaan jettu marfe qoricha doktoroonni kennaniitu dadhabsiise naan jette mucayyoon nagaa qabdi miti reen jedhe achumaan immoo deebisee location ana erginan fayyannaanin isheen agalatumtu location ana ergite immun ergitu saatiin shi waan narraa fagoo jirtuu fi amman birrii asachee hergu galgala live asii taaksiin laala birrii 700 nageessa darsoo marsi jechuudha gara sa'a lamaa fi walakkaa narraa jirti waan ta'eef amman ishii bira birrii amma kana baasee dhaqu maalifan akkaawuntii irratti hin gargaarre jedhe ani mana kottafe ammasumaanii live dhufanii gargaarsa jedhan akkaawuntii sana shut godhadhee qabaani gaafa isaan jedhanii maallaqa meeqa gaafatamte mucayyoon kun maallaqni akka gurguramuuf kan gaafatame jennee nuti koomentii alatti gaafannaanii lakkii birrii amma kanaa hin jenne doktoroonni jedhan hante akkamitti maallaqni kun guuramare egga maallaqni kun amma kana hin jedhamne akkamitti maallaqni kun uummatarraa guurama jennee koomentii alatti gaafa sanas isaan koomentii sana saachaan goonee gargaarsaatu warri waadaa galan ani waadaa siin galle ginimu akkan galchoofi kooti waadaa ofirratti galee akkaawuntii sana shut godhadhee of harkaa qabaa jechuudha. Isa booda gaafa guyyaa lamaas immoo ofii isaaniitii viidiyoo dalaganii ganniin birrii amma kana hidhamte waan gaafatamte hin jiru gini Oromoo bukkee dhaabbadhaa jedhan eeyyan ganniin nama gaarii kaleessa dhukkubsata baay'eedhaaf sagalee taate dhukkubsata baay'ee gargaarte kan bade baay'ee maatii wajjin walitti fidde kan ani ganni ittiin boona malee itti saalfadhaanitti gini immoo maalii fi mucayyoonni Dubaay kana keessatti ishii lamaan jaame suni otoo hospitaalan galin doktoroonni birrii amma kana yoo qabaatti yoo dandeetti isaa qabaatti opereeshinii taata ija kee lamaan birrii 20 kan ganni opereeshinii kana maaf dubbachuu didanii waa'ee dhibee lapheera jiru kanaa dubbatanii jedhan deebinee immoo tigistiin yaa tigist ganniin maal taatee dhukkubsattennaan lakki ganni akka seexanaa godha oo wallaalchisiisa inni yisiisa jette tigeenisi jechuudha mucayyoon kun ija namaa fuute malee dhukkuba laphee miti kan isheen qabdu jedheen ani akka mataa kootti of bukkeetti fudhadhe ani nan hordofaatu gini akka har'aa akka gaaxaami ta'ee feesbuuka irra seene feesbuuka obboleessi keenya gurree fi baqqalaa fi akkasuma eenyudha mucayittiin furdoo sun illee sadi ta'anii viidiyoo wayii hojjetanii ganniin akka opereeshiniidhaaf qaamni ishii qophaa'ee hin jirre doktoroonni dubbatanii jennaan ani dubartiin kun ulfadha moo ganniin akkamitti qaama ishii kan opereeshinii gochuudhaaf gana ulfadha kan inni beeku lakkiin qophoofni hin geenye kan jedhamu ulfadha malee namni tokko opereeshinii ta'uu qaba jennaan nin godhani jechuudha namni kun hoo dhukkubsataa ta'ee jechuudha jennaan ani maal jechuu barbaadanii jedheen shut godhee feesbuuk irraa suura isaanii sana viidiyoo sana shut godhee bu'ee jechuudha eeggaan dhufummaa tiiktook kanarratti lakki ganniin hin dhukkubsannee jedha viidiyoo immoo ijoolleen maxxansitee viidiyoolee kaastee jettee ajandaa godhattee jirti jechuudha kanaafi yeroo birootaa fi sin yeroo birootaati fi waan tokko otoo naxxaarrayin otoo hin ranga'i wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti otoo jedhe maallaqa keessan nin baas amma fakkeenya ani jechuudha ganniin birrii amma kana gaafatamteetti jedhanii gaafa isaa maxxansanii beeksisa uummata kana gabbaasan anaatu galchaan maallaqa sana jechuudha baadhee harka koorra jira kunoo armee kootti nagaan nan galcheen jechuudha gini immoo yeroo baay'ee mucaa dheengada Dubaay kana keessatti birrii amma kana gaafatame jedhamee tokko kunoo hospitaalatti gilkoosiin irra keewwamee jiru mucaan sun maal godhe feekii ta'ee dubbiin mucaan dhukkuban qabu jedhanii gaafa guyyaa sadaffaa kunoo tiiktook irraa utaaluu dannasuu eegale gaafa uummanni gargaaruu didi uummanni muraasni gargaare uummanni muraasni hin gargaare innis immoo mucaan ilma Oromoota akkana nu godhe jechuudha isa isaan hin gargaare maaliif lakki dubbiin kun feeka jette ijoolleen isa bira jirtu jechuudha kanaafi sin hin muddamina maallaqa keessan gaafa kennitan qulqulleeffadhaa dubbii sinigalee otoo sin harkaan ba'e erga sin harkaan ba'e booda deebisi jechuudhaaf eenyu si deebisa omtuu namni si deebisu hin jiru otoo Oromiyaa amma nuyi warri dhaggeeffatu amma warri kaffalle warri nyaatamne maaliif nyaatamne osoo hin ta'in warri galaallee kaffalle homa ijoollee hin dhageenye beekatu jira jechuudha ijoolleen gudii kana hin dhageenye beekatu jira kan ishiidhaaf du'aa godhu kan ishiidhaaf kadhannaa taasisaa jiru kan ishii gargaaruufillee waa walitti ta'aa jiru kan waa qopheessaa jiru ijoollee beekatu jira jechuudha garuu isaan sun hundillee akka dhaabanii mina nu tokkicha bakka dhaadhaa bidda booyitaan jedhan keenya darbeera tokkicha bira jechuudha
Homaa gochuun qabna. Nyaatanne nyaatan baqa. Yeroo tokko illee jiru. Yeroo birootaa sini timirtii walirraa fudhadha. Namni namarraa waa barata malee dhakaarraa waa barataa miti. Mucaan eegada Dubaay kana keessatti uummata feekii godhee maallaqa ijoollee nyaate sun guyyaa gaafa sadaffaa lakkii dhibeen kun feekiidha jennaan hospitaala Dubaayitti gabbaye. Ani Dubaay kana keessatti hospitaalli feekii dalagaa jiru annaa ajaa'ibaa jira hospitaala Paakistaanii fi Balgaaliitu yeroo baay'ee feekii akkanaan irratti dalaga foon haadha koo jechuudha. Intini miti bira. Hospitaala Arabaa otoo hin ta'in hospitaala daldaltoota sobdootaa kunoo an akka kunoo amma ijoollee keenya argaa jirtan miti kun akkanas keessatti eebbifame dooktorinnatiidhaan eebbifamanii too hojiitti gadi yaa'an isaantu feekii akkasii ijoollee irratti dalagaa jiran jechuudha. Kanaaf mee kan ganni immoo dhugaa haa ta'u haa baatu dubbiin oolti malee dhugaan hin baati. Sinis immoo yoo dhuguma dansamni keessan gara sobaatiin akka dubbiin amma jedhamu kana taanaan ooltanii hin bultan immoo rabbii waan haaraa godhee dafqa keessa sanitti deebisa. Wayin dhiisisee maraachee jiru. Sijjamar dafqi nama maal jedhe Baqqalaan beektaa? Erga hoggasan gubatee akkamitti? Ati waan barbaadde qabadhu malee laali masarat laali yeewlish. Waraqanni dura ganni hojjisiifattee qabu mana keessa hin gubate jenne. Guyyaa irraa dhumatee jedhama. Dhaggeeffaddaa sinitti hima. Maasara nama gaafa duraa waraqanni hinnu jalaa fudhatanii mana kiraa barbaadachuu dhaqee boorsaa keessaa fudhatan jennaan eenyutu fudhate waraqata kana innee suusee wajjin ajandaa godhannee turre waa kana jechuudha asirratti jira. Gaafa lammataa immoo lakki guyyaa irraa dhumatee jedhan. Faasikaa irraa guyyaa irraa dhumatee dhageenye. Gammee irraa jalaa fudhatanii dhageenye. Malee hin gubatee keessa maqin. Naala sobaa haasoo. amma amma sini qaame silaamin tallituni falmattu wajjin mana tokko keessa galu. Falmattu wajjin hin ganneen fi falmattuun mana tokko keessa galu. Maaliif falmattuun ganni mana yaalaa geessitee ta'u ganneen akka har'aa mootummaan Dubaay idiyyama ji'a lamatti dabalee baga gammadanii jettan akka boruu gammeen viidiyoo maxxansa. Humna keenya ol ta'anan sinitti as baanee wannoo jedhe dhaqalaala viidiyoo san guyyaa maxxanii hin mul'isa waan ta'eef ganni jala. Ani sirriitti hordofaa ture waan kana. Gammeen maal godhe masarat muyti qabadha. Gammeen maal godhe ganniin akka har'aa baga gammadda waraqata ji'a lamatti dabale mootummaan baga walumaanuu gammannee jette. Hoggaashiin baga walumaanuu gammannee jettu silaa ofiidha waraqaa hojjisiifattee qabdi kan maaliti baga walumaanuu gammannee jetti jedhee sammuu keessatti ofuma gaafadhee callise. Akka boruu gammeen viidiyoo waraabee obboleettii keenya ganniin haala hamaa keessa jirti humna keenya ol taanaan gara keenyanitti finnee jedhe. Maal silaa achi immoo deebi'anii maal godhan? Intalli niitiin Faasikaa jedhamtu suni waraqata isarraan siraati gabaalleech bichaa gaawwiiti kun. Dhimma dhibee dhiiste xiyyeeffannoo ishii waraqatarra. Paaspoortiin birrii 3,000 paaspoortiin birrii dirhama 1,000 jechatti dabalan paaspoortiitti. Takka lammata mootuu dheengadda falmattuun gurra xiyyataraan jala taa'ee dhaggeeffachaa ture. Eerfoonii akkana sakkaadhe. Mana asilii TikTokii ganni itti seentee asiliin maal jedheen asiliin inni kaayiroo jiru sun opereeshiniidha birrii meeqa gaafatanii jedheen. Mana raachutitti luka ishii lamaan gidduutti waa ba'ee isa san opereeshinii godhanii baasuufii jedhan. Mana raachuu tasfaayititti. Mana Faasigaatitti immoo harma ishii gidduu lamaanitti laphee ishii jalatti wanni ta'ee isa san baasuufii jedhan. Inni sunimmoo walitti qabamu malee jedhan doktoroonni jedhan. Maal walitti qabamu? I am one who's gonna be gathered. I don't know what I'm Haay akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'uuni ani obboleessi keessan gammachuudhaani obboleettiin tokko kana dura Haliimaa jedhamtini diraama 250 ganni gargaartee turteeyyuu akka tasaamoo am ganni birri sana deebisisan chaa turte intalli kuni amma shigala deeman jiranii diraama 250 kan shikan maqaa shikan dura Haliimaa kan jedhamtu tokko maqaa shikan tureeyyuu amma mucayyoo sun barbaadu waan jetteedhaa fi kunoo birri ishii kennuudhaaf eegaan jira shitaala dhaabbateen Haliimaa eegaan jiranii diraama shinan kennaaf jechaadha. Kun mucayyoo kanaadhaani mucayyoo birri ishii jirtini kanam cayoni video suara apa kak? Video suara apa kak? Maalif? Beri debsa kerta beri. Ana birri nama minku gadu fedu. Kuno beri di balam shanta makasih terkabul debsa rani. Galatu. Maka saya bisuni.
واقع شيء بسودي جني قرقات ترتي أما مويا دشكافتي برش ديب سرافي واقع شيء بسودي الدور أتي واقع شيء أقوتوف واقع سين نبين واقع فلان واسين نبيون دقيس نيو